uummanni keen uummanni Oromoo Gabra uummanni Jibloof Loosaa uummat seenaa yeroo dheeraa qabuu fi yeroo gargaraatti Oromummaa utubuun biyyatti teen gama kibbaatiin uummat Oromoo obboleessa isaa Boorana waliin iddoo hundatti waliin jiraatuu fi waliin arma ga'eedha. Uummanni kun uummata beekamaa sirna gadaatiin beekamu damee uummata Oromoo isa guddaadha. Kanaaf uummati Jibloo Loosaa uummata goota, uummata jagna, abbaa seenaa, uummata daangaa kabachiise, uummata Oromoo damee guddaadha. Kana ta'uudhaaf nami kamiyyuu seena qabaachuun baay'ee murteessaadha. Uummati kamuu biyya tana keessatti uummati jiraatu seenaa qaba, aadaa qaba, afaan qaba. Kun mallattoo uummata tokkooti. Kanaaf guyyaa har'aa seenaan uummata guddaa kanaa haa gabba'u, haa mul'atu jechuudhaan dargaggoon Qacaleen uummata kan keessaa dhalate Ibraahim Aliyoo kitaaba Jibloof Loosaa qabatee gadiin nu dhufee jira. Kanaaf dargaggoo kana yeroo tokko baga gammad baga waliin gammannee naa jedhaan yoo tokkummaa qabaate qofa. Tokkummaan humna, tokkummaan waa hunda, tokkummaan qabeenya, tokkummaan ulfinna. Tokkummaa keenya akka cimsannu, tokkummaa keenyaan akka guddannu gamum kanaan waamichisanii dabarsuu barbaada.